kudhanii lama balbala kudhanii lama keessaa tokkoffaan tana. Jajjabaa mawlidaa jedhanii jajjabaa mawlidaa kun guddaa sanii mawlida jalatti hojjetan. Suni qilxuu tawhidaa jedhama. Qilxuu tawhidaa jedhama. Tawhida jalatti garaasa. Tokkoo akaabiraa jedhama. Mawlidni tokkoon akaabiraa tana. Kuni galma dhugoo jedhama. Galma dhugaa. Galba kidmaa sayyida arifiinaa. Kanarraa waan nuti galachiisa. Ulee sayyida arifiinaa. Ulee sheekalaasi. Oromootu qabata waraana. Siinqeen ammoo meeshaa Oromooti. Kun martinuu meeshaa Oromoo. Siinqee haayyoleetu qabata. Guraadeen immoo kun immoo guraadee jedhama. Guraadeen ka awliyaati. Halangeellee ka warra awliyaati. Kunillee halangee ka awliyaati. meeshaa warra awliyaati. Kun immoo tasbiin immoo dhiiratti hiitan tasbii dhiiratti hiitan callee dhiiraan hin malle callaa calleeffamee nyaachuu jalqabee. Calleen kun immoo gamoo calleetu jira. Karra Sheek Huseen dur gamoo callee jedhan inni kun. Ayye galatoomaa.